Oromoo qofa sun ta'in ummata Itoophiyaa guutuudha. Keessattuu ummanni Oromoo injifannoo qabsoo waggaa 150 mootummoota armaan dura turaniin ummanni Oromoo dhiitamaa turen baga gammaddan isiniin jechuu barbaada. Mootummaan Dr. Abiyyiin gaggeeffamu ummata Oromoo keessaa ba'e hayyuu ummata Oromooti. Ummanni Oromoo qabsoo isaa isinii kaasa. Seenaa ummata Oromoo keessatti Oromoon biyya bulchuu hin danda'u. Oromootti yoo kennine biyyiin diigamadhani. Garuu hayyuun ummata Oromoo qabsoo isin gaggeessitanii ilma ofii awwaalatee, abbaa ofii awwaalatee, haadha ofii awwaalatee ummanni Oromoo karaa guutuu ta'een qabsoo guyyaa addaa kenne kanaan noobilii addunyaa gubbatti abbaa nageenyaa yookaan ambaasaadara nageenyaa jedhamanii kabajamoo Dr. Abiy Ahmed muummichi ministeeraa badhaafaman baga gammaddan ummata magaalaa Dodolaa baga gammaddan. Ummanni Oromoo seenaa isaa keessatti akkuma beekamu tokkummaadhaan, waa ijaaruudhaan, wal daddabuudhaan, hammachuudhaan, guddifachaadhaan ummanni Oromoo aadaa qaba. Aadaa kana keessatti gammachuun guyyaa addaa gammachuu lama. Tokkoffaa guyyaa irreecha waggaa 150 asiin dura hora Finfinnee keessatti hin kabajannu jedhan handhuura magaalaa Finfinnee keessatti karaa guutuu ta'een qeerroof qarreen keenya irratti hirmaatee abbootiin gadaa, hawwatiin siinqee hundi isaanii jechuun irratti hirmaannee Oromummaa keenya, eenyummaa keenya dachee qara irraan wareen irratti deebinee sirna naftanyaa keessatti naftanyaa yoo jedhan asiin dura ilaalcha garaa jedhanii kan kaasaa turan. Oromoon ammoo akka biyya ijaaruu danda'u, akka tokkummaa qabu, akka ammoo hammatee waliin jiraachuu danda'u handhuura isaa irratti baga deebitan baga gammaddan isiniin jechuu barbaada. Kan kanarraa hafe seenaa uummata Oromoo keessatti jaalleewwan magaala keenyatti akka biyya keenyaatitti illee akka jirutti ta'e akka magaala Dodolaatitti wareegaman hedduun isaanii jirani. Akka Baqqalaa Dawaan kaasuu hin danda'ama. Akka Yoseef Baatii hedduu isaanii dargaggoon hedduu seenaa kana hin jedhamne lubbuu isaatti dhabee garuu guyyaan addaa kun hooggansa muummicha ministeera Dr. Abiyyiitiin hoogganamee ijaaramee tokko ta'ee qeerroof qarree keenya wal dhageeffatee sabaaf sablammii akka tammachuu danda'u Oromummaa isaa ammoo eenyummaa isaa aadaa isaa asiin dura tajalaa badee awwaalamee jire awwaala keessaa baga nuu deebe baga gammaddan isiniin jechuu barbaada. Kan kanarraa hafe akka kantiibaa bulchiinsa magaalaa Dodolaatitti dhaamsa gabaabduu isinii qaba. Akkuma guyyaan addaa guyyaa gammachuuti. Guyyaa waan biraa waliin jedhanii mitille. Gammachuun kun garuu akka biyyaatitti sun ta'in akka addunyaatitti. Noobeeliin guyyaa dheengaddaa muummichi ministeeraa qabatee nuun gale kun akka Afrikaatitti sun ta'in akka addunyaatitti gumaacha guddaa qaba. Hayyuu akkanaa ammoo hedduu qabna. Biyyi Oromiyaa jettu tan ammoo naannoo Oromiyaa keessattu waan hojjennu keessatti tokkoffaa qarreef qeerroo kennallee karaa wal dhageettii qabuun karaa obsa qabuun yoo rakkoon illee uumame yeroo dabree mallattooleen tokko hin jiran ta'e jedhanii saba kana dammaqsuuf tuttuqanii Oromoon goota, Oromoon leenca, Oromoon eenyummaa isaa hin beeka. Yoo tuqan maal akka ta'e hin beeka. Kana waan ta'eef gootummaa keenya waan beekaniif, eenyummaa keenya waan beekaniif kanarraa kaaniif nu tuttuqan. Kana ammoo warroota akkasii nu tuttuqan san obsaan, gorsaan kan san bira dabre ammoo mootummaan qajeelfamni jira. Sirna gadaa qabna bareedaa kaamma hooggansa Dr. Abiyyiitiin as ga'e kana sirna gadaa bareedaa qabna. Abbootii amantaa ciccimoo qabna. Magaala kanaatiif miti akka biyyaatiif kataan abbootii gadaa ciccimoo qabna. Qeerroof qarree hayyuu biyya tana dhaalchisuu qabu qabna. Kana waan ta'eef nu hundi keenya mari'ataa kallattii walii kaa'aa obsaan walii dabarsuun barbaachisaa ta'a. Kana maaliif isinii kaase
akkuma isiniin jedhe Oromoon tuttuqqaanillee yoo itti dhuftu hin obsa. Yoo namni waa jedhuunillee hin hammata. Obsuun keenna, hammatamuun keenna gaafa rasaasaan nu dhaanii nu ajjeesan. Qabsoo qofa itti fufee akkasitti callisnee asiin ga'uun keenna wareegama kafallisaniif bu'aan isaa argame jechuudha. Kanaaf hawaasni magaala Dodolaa hayyoo akkanaa qabna waan ta'eef, qeerroo akkasiis qabna waan ta'eef, waa'ee tokkummaa uummata Oromoo irratti garaagarummaa tokko malee ilaalchaanillee gochaanillee tokko taane yoo rakkoon jiraate walitti himne. Kana ammoo uummanni magaala Dodolaa Daareektarri olaanaa OBN obbo Jawaar Mohammad gaafa magaala Dodolaa dhufe nu mirkaneessitaniittanii galata guddaa isinii qaba. Baga gammaddan isinii jechuu barbaada. Kanaaf uummanni magaala Dodolaa akka badhee ilaalan sanii miti. Waan ofii bulchaaruu miti. Sababni isinii kaasu hayyummaan qabsoon uummanni magaala Dodolaa geggeessu qabsoo hadhaa of duuban deebine eenyummaa isaa kabeeku karaa tasgabbii qabu naamusa qabuun gaggeessa. Kana waan ta'eef gorsa bal'aa hin barbaachisu. Haa ta'u malee mallattoolee amma duratti isiniin jedhe san hirkissaa garagaraa tuttuqqii garagaraa kan namni nutti aggaamuu barbaadu san hin argitanii uummanni Oromoo Kamisee irratti mallattoo jira. Gujiif Boorana keessatti mallattoo garagaraatu jira. Hin obsina. Uummata Oromoo keenna saba keenna garuu obsine waan gaafachuu qabnu karaa sirriitiin karaa dhugummaa qabuun haqummaadhaan gaafachuu qabna jechuu barbaadeeti. Kan kanarraa hafe qabsoon kun akka inni ittiin dhufe haqa qabna, dhugaa qabna, dhugaa iyyite qabna. Akka duratti isinii kaasisan ilma itti awwaallee jirra, abbaa itti awwaallee jirra, obboleessa itti awwaallee jirra. Kana waan ta'eef qeerroof qarree kennallee karaa guutuu ta'e waan amma olii dabarsinu kana wal dhageeffannee tokko taanee akka magaala Dodolaatitti waan nurraa eeggamu hunda isaa gumaacha nurraa barbaachisu kaasuu barbaada. Kan kanarraa hafe guyyaa har'aa akkana bareeddanii tokkummaa uummata Oromoo asiin dura jedhamu san daran cimsitanii karaa naamusa qabuun calaqqeessanii deeggarsa muummicha ministeera Noobeelii ambaasaaddara nageenya ta'ee badhaafameef akkanatti ba'uu keessaniif galata hammana hin jedhamne qaba. Baga akkanatti ol argine ulfaadha galatooma baga gammaddan isiniin jechuu barbaada. Amilee kantiibaa kenna. Waa takka qofa isinii kaasa. Abbootiin gadaallee yoo jiran qeerroo keessaallee jaarsa biyyaa keessaallee dhaamsa isinii dabarsanii nu dhageeffattanii xumurra jechuun obsaan nu dhageeffadha. Mee gattaaka. Gara gattaame. Odoo sittuu gabaabsanii.